Yooyyaa ashamaa akkam jirtu hordoftoota saaddoo arta karaa yuutuubiitiin na hordofaa jirtan. Egaa har'as akkuma asiin dura sagantaa wallee afaan Oromoo haarawaa mimmiidhagoo ta'an qabiyyee garagaraa fi taateewwan garagaraa of keessatti hammate. Egaa wallee kana keessatti wantoota cimaa ta'an kaasuudhaaf yaalameetiin hin jira. Gama daayirektiingitiinis dandeettii waa kalaquu kan keessatti mul'ateedha. Egaa mee taateewwan kanniin maal kan jedhu wajjin laallaa gamanumaan gara kilippiitti. Akka pirooduuseraatti kan hojjete luban maltiimiidiyaadha. Eriyaa Pictures yookiin Agarra aarii koo kan na keessaa boba'u yoo gaalee ta'e malee supheen gaachanan ta'u. Leenca ta'ee dhaladheen kodoleen moota aaree. Namni bakakkaa beeku dibbee dhahannaan na aaree. Ijoollee biyya kootii gugurraa mataan furaa. Eenyutu eenyuun haale maali hirbuun gaafa duraa. Osoo birbirsi jiruu maaltu faarsa migiraa. Walaloon isaa akkaan cimaadha. Sararaadhaan dhaamsa mataa isaatiin hin qaba. Walaloodhaan sirboota isaa asiin dura dhaggeeffatame irratti dandeettii isaa cimaas agarsiiseera. Ammas irra deebiidhaan dandeettii isaa cimaa nuuf agarsiiseetiin jira jechuudha. Gama biraatiin immoo kilippii kana keessatti gama daayirektiingiitiin kan hirmaate amansiis ifaati. Akkuma armaan dura wallee Haacaaluu Hundeessaa maalan jiraa irratti beekamtii guddaa fi jaalatamtii guddaa argate. Akkasumas walleedhaan askaluu kana bahaatiin hin jiran fakkeenyaaf sirba Andu'aalam Gosaa darbee ilaallaa kan jedhu irrattis dandeettii addaa agarsiiseetiin hin jira. Ammas dandeettii isaa cimaa asirratti agarsiiseetiin jira. Kana keessaa teessoon qarqara irra jiruu fi moorri achirratti mul'ate sunniin akka Oromootitti maalinni kan jedhu amman beekurraa isiniif hima jechuudha. Mee xiqqoo kilippii kana laallee hiikan moora fannifamee sanii fi teessoon qarqara irra teessu sanii fi halangeen teessoo irra teessu sun hiikni isii maalinni kan jedhuu fi maatiin kilippii sana irratti mul'ate maatii eenyuti yookiin maal agarsiisuudhaaf yookiin immoo maal agarsiisuudhaaf yaadameeti kan jedhus wajjumaan laallaa kilippii hanga tokko qaba. Harki bokkuu qabus booddees numa qaba. Natuu si baata situu of dadhaba. Obsuu fi dhoksuu koo dabuma seetee ni beekti garaan koo akka nagooti. Sibiilallee sibiilatu qara dhugaan namaa galgala gala. Hadhabaa cabsa inni karaa beeku haqatti hin dabu namni haqqii beeku. Sangaan usnaan iyyite qacceen beekaa riphnaan dhaadatti dawween. Egaa hordoftoota saaddoo orta dubbii mooraa fi teessoo allayyaa irra alangee qabatee teessuu akka armaan gadii kana fakkaata. Moora ayyaantutu ilaala. Raaga Oromoon iddoo tokko tokkotti galtee itti galee fi yookaan itti galuuf jiru ittiin faloo falatudha. Raagni alangeen teessoo allayyaa yookaan qarree galaanaa irra teessu kuni waan hedduu nama tilmaamsiisa. Bubbeefis saaxilamtuudha. Kuftu galaanichatti dhidhimti. Garuu alangeen ulfoo ulfina Oromootu irra jira. Harki irra kaa'es fuudhuuf yoo hiixatu ni mul'ata. Ni fudhatamoo hin fudhatu garuu hin mul'atu. Sun ogummaa artiif ragaatiin dhokfameera. Teessoon kun qarree irra teessee jirti. Alangeen heerri tumamee seerri ittiin lallabamu baattee mul'atti. Alangeen ulfoo seera bulchiinsa gadaati. Yakki raawwatame alangee qabatanii muru. Walaloo fi yeedaloon hedduu ergaa guddaa qaba. Daayirektarri keenya gameessi amansiisaa ifaas hojii ga'umsa isaa itti agarsiisee jira. Egaa hordoftoota keenya akkuma asirratti isiniif ibsaatiin hin ture gama daayirektiingiitiin amansiisaa ifaa hojii isaa akkuma armaan duraa dandeettii adda ta'e agarsiiseetiin hin jira. Walleen kun yeroo gabaabaa keessatti miliyoonota hedduun daawwatame artii fi artiistota keenya haamilee fi jajjabina guddaa akka ta'uuf abdiin qaba. Wallee kana keessatti aadaa fi duudhaa Oromoo dhokatanii turan hamma tokko ol baaseetiin agarsiiseetiin hin jira. Gama daayirektaraatiin
dhugaa ammas irra deddeebiitiin galateeffachuun barbaada. Galaanaa Gaaromsaas gubata garaa isaa baasee kan itti dubbateedha. Egaa hordoftoota Saaddoo Art xiinxala muuziqaa har'a isiniif qabadheetiin dhufe kanarraa wantoota hedduu hubattanii barattanii jirtan jedheetiin abdadha. Namoonni hanga ammaatti miseensa YouTube channel keenya hin ta'in subscribe gochuudhaan notification batanii san tuquudhaan miseensa maatii keenyaa ta'aatiin isiniin jedha. Sagantaa itti aanuun hanga walitti deebinutti turtii gaarii isiniif haa ta'u. Bye.